Harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kana kun isinitti himna. Birriin Itoophiyaa fi paawundiin Sudaan kibbaa maallaqa addunyaa humna bittaa dadhabaa qaban keessatti ramadaman. Birriin Itoophiyaa fi paawundiin Sudaan kibbaa bara 2025 keessa muddee 2017 hanga muddee 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tokkoon isaanii humna bittaa isaanii dhibbeentaa 10 waliin dhabuun addunyaa irratti maallaqa raawwii dadhabaa qaban keessatti ramadamaniiru. Itoophiyaan adeemsa fooyya'insa kaffaltii liqaa dinagdee ishee tasgabbeessuuf yeroo carraaqqii gochaa jirtu kanatti birriin peesoo maallaqa Arjentiinaa fi liiraa Tarkiitti aanuun addunyaa irratti maallaqa gatii bittaa dadhabaa sadaffaa ta'uun galmeeffameera. Gatiin maallaqa Itoophiyaa yookaas birriin doolaara Ameerikaa waliin yoo dorgomamu dhibbeentaa 18 gadi bu'uun sababoota kanneen akka hanqina doolaaraa, qaala'insa gatii fi amantaan investeerota alaa haala jiru irratti hir'achuu isaa eerameera. Gabaasa dinagdee Afrikaa waqtaawaa baankiin addunyaa eebla 26 yookaan bitootessa 2018 akka lakkoofsa bashaatti baasee wabeeffachuun gaazexaan The East African akka gabaasetti gatiin birrii Itoophiyaa dhibbeentaa 13 paawundiin Sudaan kibbaa immoo dhibbeentaa 15 waggaa tokko keessatti humna bittaa isaanii dhabaniirus jedheera. Baankichi dadhabina paawundii Sudaan kibbaaf sababa kan ta'an gufuu daldala boba'aa Juubaa fi garaagarummaa gatii gabaa idil addunyaa yookaas parallel market gidduu jirudha jedheera. Akka ogeeyyiin dinagdee jedhanitti tasgabbii dhabuun gabaa jijjiirama maallaqa alaa guutuu Afrikaa keessatti gufuu guddaa investimentii ta'ee itti fufeeras jedhe. Hordoftoonni dhimma kanaa hedduun akka akeekkachiisanitti tasgabbii dhabuun maallaqa miidhaa dabalataa qaba. Jijjiirraan gatii maallaqaa akka tasaa ta'u kun investeeronni alaa bu'aa qabeenya kisaaraan nyaatamna jedhanii akka sodaatan taasisaa jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun gatiin meeshaalee alaa galanii fi baasiin hojii geggeessuuf oolu yeroo baay'ee daddabalamuu daldaltoonni biyya keessaa karoora baafachuu fi hojii isaanii babal'isuuf ni rakkatus jedha. Abbootii qabeenyaa alaatii fi kisaaraa maallaqa ji'oota muraasa keessatti uumamu bu'aa isaan argatan guutummaatti jalaa balleessuu danda'a. Daldaltoota biyya keessaatiif immoo keessattuu meeshaalee alaa galan irratti gatiin garmalee yoo jijjiiramu karoora gara fuulduraa baafachuun danda'ama mitiis jedha. Dhiibbawwan kunneen biyyoonni maallaqa dadhabaa qaban maaliif kaapitaala yeroo dheeraa harkisuuf akka rakkatan ibsa ga'aa ni ta'u jedheera gabaasi kun. Ergamaan addaa Sudaan rakkoon ishee sadarkaa idil addunyaatti ce'uu ibsuun Berliinitti walga'iin deeggarsaa kurfeessuu fi walwaraansa dhaabsisuuf qophaa'uu eeran. Tuutni miseensota 5 qabu kun kan hoogganamu deemsi nagaa dhimma nageenya hawaasaa konfirensii Berliin kan dhimma Sudaan irratti xiyyeeffatu rakkoon biyyattii daangaa ishee dhimma idil addunyaa ta'uu isaa fi hawaasa addunyaa keessattuu dhimma seera namoomaa idil addunyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu dilbata kaleessaa beekseera. Gareen miseensota 5 kanneen akka gamtaa Afrikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, liigii Arabaa fi dhaabbata misooma mootummoota gaanfa Afrikaa yookaas IGAD of keessatti qabatu kun walitti bu'iinsa waraansa Sudaanii fi humnoota finciltoota Sudaan gidduu jiruuf furmaata fiduuf hojjechaa jiru. Ergamaan addaa IGAD Sudaaniif muudaman Lawrence Korbando miidiyaa Sudaan Tribuniitti akka himanitti konfirensiin Berliin kun yeroo hawaasni idil addunyaa dhimma naannoo galoo galaanaa yookaas Iraanii fi Israa'el gidduu jiruun qabamanii jiranitti kan geggeeffamudha jedhan. Kunis rakkoon Sudaan yeroo ammaa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa guddaa fi dhiibbaa cimaa qabaatus xiyyeeffannoo dhabee akka deeggatamus taasiseera jedhan. Korbaadoon akka jedhanitti konferensiin Berliin kun tartiiba walga'iiwwan idil addunyaa haala namoomaa irratti mari'achuu fi walitti bu'iinsa hir'isuuf deeggarsa gama siyaasaanis kurfeessuuf kan kaayeffateera jedhan. Mootummaan Sudaan konferensii kana irratti hirmaachuu dhabuuf sababa mataa isaanii qabu. Kan irratti yaada kenninu miti jechuudhaan Korbaadoon. Haa ta'u malee rakkoon kun sadarkaa idil addunyaatti waan ce'eef dhimma namoomaatiin addunyaa waan yaaddeessuuf kaayyoon konferensii kanaa
inni guddaan deeggarsa namoomaa feesuun akkamitti walitti bu'iinsa hir'isuu keessatti qooda akka gumaachuudha jedhan. Akka ibsaa ergama addaa kanaatti waraanni mataan isaa dhimma siyaasaa waan ta'eef hojii namooma siyaasaa irraa guutummaatti adda bahuu hin danda'u. Walitti bu'iinsi kun akka hin dheeranneef si'eessuus garmalee hir'isuuf mala quubsaa uumuun barbaachisaa ta'uu eeran. Ergama addaa kun dabalataan akka ibsanitti konferensiin Berliin kanaan dura walga'iin dhimmoota namoomaa fi waraana dhaabuu irratti xiyyeeffatu magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamee tures jedhaniiru. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geellee filannoo marsaa ja'affaa Jibuutii injifatan. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geellee filannoo biyyattiin geggeeffame injifachuun biyya gaanfa Afrikaa tarsiimaa taate kana termii ja'affaa walitti fufiinsaan geggeessuuf injifachuu isaanii sanbata kaleessaa beeksisaniiru. Akka bu'aan filannoo ibsamee Geelleen filannoo pireezidaantummaa jimaata geggeeffame kana sagalee dhibbeentaa 97 qabxii 8 argataniiru. Akka ragaa ministeeraa keessaa biyyattiin mul'isutti morkataa isaanii tokkicha kan ta'an fi uummata biratti baay'ee kan hin beekamne Mahamad Faraa Samaatar sagalee dhibbeentaa 2 qabxii 2 qofa argatan. Pireezidaantii Geelleen jaarsi ganna 78 utuu bu'aan filannoo hin ibsamne fuula miidiyaa hawaasaa irra deebiin filatameera jechuun maxxansaniiru. Geelleen biyya xiqqoo namoota miiliyoona 1 qabdu kana waggaa 27f abbaa irrummaa bulchaa jiru. Ergama tarsiimoo Jibuutiif fayyadamuun biyyattii giddugala waraanaa fi daldala yabala idil addunyaa gochuun beekamu. Biyyi bal'ina lafaa iskweer kiiloomeetirii 23 qabdu kun buufata waraanaa Faransaay, Yuunaayitid Isteet, Chaayinaa, Jaappaan, Xaaliyaanii keessummeessuun faayidaa dinagdee nageenyaa fi siyaasaa olaanaa argataa jirti. Geelleen filannoo bara 2021 mormitoota hedduun irraa dhorgaman itti taasifame irratti sagalee dhibbeentaa 97 oliin injifachuun isaanii ni yaadatama. Waggaa kana keessa aangoo gadhiisuuf kan karoorfatan ta'us fooyya'insa seeraa sadaasa darbe taasifameen daangaan umrii pireezidaantii waggaa 75 ture akka ka'u taasifameera. Sababa barfata baniinsa buufataalee filannootiin buufataaleen tokko tokko sa'aatii tokkoof dabalataan banaa turaniiru. Ta'us namoonni Jibuutii keessa jiran eenyu akka injifatu shakkii hin qaban turan. Eegumsa cimaa jala ta'uun Geelleen yookaas kabajee maqaan isaanii IOG jedhamuun kan beekaman haadha warraa isaanii waliin kantiibaa magaalattii sagalee kan kennan yoo ta'u Samaatar ganama dura sagalee isaanii kennaniiru. Geelleen gaazexeessootaan eeyyama waaqaatiin as geenyee jirra. Kunis injifannoon akka xumuramu abdiin qabaa jedhaniiru. Geelleen magaalaa guddoo biyyattii poostaarii beeksisa dhiyeessiteen kan guutan yoo ta'u Samaatar garuu deeggarsa argachuuf rakkachaa turan. Miidiyaan biyyaalessaa sagantaa Samaatar namoota muraasa qofa irratti argaman darbee tamsaaseera. Samaatar hoogganaa paartii tokkummaa giddugalaa tokkummaa yookaan Unified Democracy Center kan mana maree keessatti teessoo hin qabne daagaa Adee Mahamad AFP'f akka himanitti Ismaa'eel Omar Geelleef sagalee koonan kenna. Sababni isaas inni sagantaa gaarii dargaggootaaf qabuu qaba. Inni morkataa isaa ta'e sun bifa isaa iyyuu hin beeknu jedheera. Ajajni waraana giddugaleessaa Yuunaayitid Isteet akeekkachiisa Tiraamp hordofuun buufataalee doonii Iraan cufuu jalqabuuf jedhame. Ajajni waraana giddugaleessaa Yuunaayitid Isteet qajeelfama pireezidaantii Doonaald Tiraamp irraa bu'uureffachuun sochiilee buufataalee doonii Iraanitti galanis ta'ee achii ba'an kamiyyuu ittisuuf cufuuf eebla 13 bara 2026 jalqabee hojiirra akka oolchu beeksise. Ajajichi ibsa baaseen akeekkachiisni kun dooniiwwan biyyaa kamiyyuu buufataalee doonii fi qarqara galaanaa Iraan kanneen galaana Arabaa fi galaana Ooman keessatti argaman keessatti socho'an gargar utuu hin qonne kan ilaallatu ta'uu ibseera. Haa ta'u malee ajajichi akka jedhetti humni waraanaa Ameerikaa dooniiwwan gara buufataalee Iraan hin deemne yookaan buufataalee Iraan irraa hin ka'in kanneen darba bishaanii Hormuz keessa darban sochiilee galaanaa bilisaa akka hin gufachiisne beekseera.
ajajichi akeekkachiisni kun hojiirra ooluun dura warreen yabala doonii daldala gaggeessaniif akeekkachiisni galaanaa ragaa qabu akka kennamu ibseera. Namoonni doonii yabalchiisan tamsaasa beeksisa galaanaa irratti tamsaafamu akka hordofanii fi naannoo galaana Ooman akkasumas darba bishaanii Hormuz keessa yeroo socho'an humna galaana Ameerikaa waliin sarara raadiyoo 16 quunnamtii akka taasisan gorseera. Murteen kun kan darbe mariin Waashingtonii fi Teheraan gidduutti magaalaa Islaamabaaditti taasifamaa ture waliigaltee malee xumuramuu hordofee giddugala biyyoota lamaaniitti muddamni wayita hammaate keessatti pirezidaantii Tiraamp ergaa dabarsaniin Ameerikaan dooniiwwan darba bishaanii Hormuz galan yookaan achii ba'an karaa ittisuu jalqabuu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Pirezidaantii Tiraamp fuula Tiruus Sooshaal isaanii irratti ergaa barreessaniin humni waraanaa Ameerikaa dooniiwwan darba bishaanii sanitti darbuuf yaalan kamiyyuu cufuu hatattamaan ni jalqabuu jedhaniiru. Pirezidaantichi itti dabaluun dooniin akka galanii fi ba'an sadarkaan hayyamuun ni dandeenya. Garuu Iraan amma yoonaatti kana akka ta'u hin eeyyamne jechuun barreessaniiru. Dabalataanis humni galaana Ameerikaa doonii kamiyyuu kan kaffaltii darbiisaa yookaan tool Iraaniif kaffal naannoo bishaan idil addunyaa keessatti akka dhaabsisu qajeelfama kennuu isaanii ibsuun namni kaffaltii seeraan alaa kaffalu kamiyyuu galaana irratti imala amansiisaa hin qabaatu jechuun akeekkachiisaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Iraan doorsisa kamiifuu harka hin kenninuu jette. Erga Ameerikaan ulaa Hormuz nan gura jettee booda deebiin garaagaraa Iraan dhaga'ameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachi US fi Iraan Paakistaanitti waliigaltee irra ga'uuf dhiyaatanii turan jedhanii garuu gama US'n dhimmoota irratti waliigalamuu jijjiiran jechuun dubbatan. Afyaa'in paarlamaa Iraan Mohammad Baagel Gaalifaa isa Ameerikaan ulaa Hormuz nan cufa jette miidiyaa hawaasummaa X irratti barreessaniin xiqqoosaniiru. Gabaasa kana dura miidiyaaleen Iraan baasan irratti aangawaan kun Iraan doorsisa kamiifuu harka hin kennitu jedhanii turan. Pirezidaantii Tiraamp doonii kamuu ulaa Hormuz seenuufis ta'ee ba'uuf yaalu akka hin dabarsine waraana US'f ajaja kennaniiru jedhameera. Humni galaanaa Iraan kanaaf deebii yoo kennu dooniin waraanaa kamuu ulaa Hormuzitti dhiyaatee haleellaan cimaa akka irratti raawwatamu akeekkachiiseera. Gaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabnu kanuma nu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.